Akkam jirtuu ilmaan Oromoo bakka jirtan nageenyi keenya isin haa gahu. Kun Oromoo ICTdha. Har'a barnoota keenya asiin dura waadaa isinii gallee isinitti agarsiisuuf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Barnoonni kunis immoo feesbuukii irratti namni tokko maqaa keenyaan yoo ka fayyadamu ta'e yookiin immoo akkasuma immoo suuraa keenya irra deddeebi'ee yoo kan maxxansu taate nama kana akkamitti sa'a 24 hin guunne keessatti cufsiisuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisuudhaa fi kan isinitti yeroo agarsiifnu isteeppii isaan hordoftu. Isteeppiin nama tokko ittiin feesbuukii irraa dhabamsiisuu dandeenyu har'amee hiriyaa kiyya tokko mucaa ijoollee baalee jedhu kana feesbuukii isaa cufsiisuuf yaala. Garuu mucaan kun yeroo baay'ee waa'ee kan koo suuraa kan koo fayyadamee hin jiru. Akkasuma immoo maqaa kan kootiin fayyadamee hin jiru. Mucaa kanatti feesbuukiin isaa hin cufamu. Sababni isaa namni tokko ol ka'ee nama biraa cufsiisuu hin danda'u. Ani garuu akka fakkeenyaatiif isinii fudhadhee garuu kutaa itti aanu keessatti maqaa kan kootiin banee suuraa kan koo maxxansee feesbuukiin guutumaan guututti akkamiin akka cufuu danda'u isinitti agarsiisuu nan danda'a. Isinitti agarsiisa jechuudha. Har'a akka fakkeenyaaf isinii tolutti suuraa kana guutumaan guututti cufuudhaaf asirratti mallattoo kana fayyadamna. Mallattoo tuqaa 3 qabdu kana irratti yoo kilik goone pook riippoorti bilook jedhu jira. Riippoorti gochuu barbaada. Namni kun maqaa kiyyaan fayyadameeti maqaa na balleessaa yookiin immoo suuraa kiyyaan fayyadamaara. Kanaafuu waa'ee nama kanaa riippoortii feesbuukitti ergaa. Feesbuukiin sa'a 24 keessatti nama kana balleessa jechuudha. Namni kun sirriimatti feesbuukiin ilaalee namni kun waa'ee kan koo hojjechaa jira yoo ta'e akka guutumaan guututti waan balleessuuf riippoortii goona porofaayilii kana. Riippoortii ziis porofaayil kan jedhu goona. Koontiinuu jennee itti fufna. Namni kun piritendingi tuumii yookiin immoo na fakkaataara yookiin immoo nama ani beeku fakkaachuu jira nama kana balleessaa jedheetiin gara feesbuukii ergaa jira. Yoo inni ergee jedhu namni kun na fakkaateera yookiin nama an beeku fakkaataara kan jedhu asitti ni filanna. Namni kun ana fakkaachuu jira. Okay jennee itti fufna. Guutumaan guututti namni kun submit Facebook to review feesbuukiin akka ilaaluuf guutumatti ergu jira jechuudha. Yeroo jalqaba waan ergee jiruu fi feesbuukiin ilaalu jira. Kanaaf mallattoon raayitii kun dhufe silaa akkana taa'u haala kanaan yoo nu dhufe isarratti okay jenneeti dan yoo jenne guutumaan guututti deema jechuudha. Kenoo asitti how was your experience kan jedhu kun akka fiidbaakiitti dhiisuu dandeenya inni rakkoon qabu. Nama kana sa'a 24 keessatti dhimma waa'ee kan kootii maxxansaa yoo jiraate yookiin immoo waa'ee kan koo hojjechuu yoo jiraate guutuma feesbuukii irraa dhabamsiisuuf shakkii tokko malee mala nu gargaaru keessaa isa tokko Oromoo ICT'n asiin dura feesbuukii namni tokko maqaa keessaniin banate akkamitti akka balleessuu dandeessan suuraa keessa yoo kan maxxansu ta'e akkamitti akka balleessuu dandeessan waadaa isinii galee waan tureef isa isinitti agarsiisuu fi porofaayilii nama sanii irra seenneeti bakka tuqaa 3 kana tuqneeti riippoortii goona jechuudha. Haala kanaan sa'a 24 keessatti nama maqaa keessaniin yookiin suuraa keessaniin waa hojjechaa jiru dhabamsiisuu dandeettu. Kun Oromoo ICTdha. Ilmaan Oromoo hunduu addunyaa garaagaraa irra teessanii akka nu hordofaa jirtan abdii qabna. Kun shakkii hin jiru. Barnoota keenya dhimma teekinooloojii irratti biyya adda addaa teessanii akka nu hordofaa jirtan shakkii hin qabnu. Ammas waan adda addaa qabannee isinii dhiyaanna. Oromoo ICT'n bakka jirtanii isin wajjin jira. Barnoota teekinooloojii gama kamiinuu koottaa isin barsiifnaa waan dandeenyu wal jalaa hin qabannu. YouTube keenya irra isinii ol keenya. YouTube keenya subscribe gochuu yeroodhaan nu hordofaa isin jaalannaa. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti galatoomaa nagaa ta'aa fayyaa ta'aa yeroo gaarii.